Ispoortiin biyyootaa fi namoota wal dhabdee keessa turan akkuma tokkummeessu hunda istaadeemii keessatti taateen garaagaraa mudachuun dirreen kubbaa miilaa gara jeequmsaatti jijjiiramuun bakki kun lubbuu namoota hedduu galaafachuunis beekama. Darbees namoota kumaatamaan lakkaa'aman miidhama cimaa isaan mudateen bakka ga'uu barbaadan osoo hin milkeeffatin kan manatti hafanis kumaa fi kitila. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1989 waancaa FA England walakkaa xumuraan morkii Liverpool fi Nottingham Forestiin istaadeemiin Hillsborough deeggartoota qabachuu malu ol waan keessummeesseef balaa mudateen deeggartoonni 97 yoo du'an 766 immoo miidhamni cimaa isaanirra gaheera. Taateen kun England keessatti balaa cimaa istaadeemii keessatti lubbuu namoota hedduu galaafate ta'uun hanga ammaatti bara baraan yaadatamaa jira. Qophii keenya irraan taatee bara 1985 istaadeemii Bradford keessatti sababa nama tamboo tuutaa tureen balaan mudateen lubbuu namoota hedduu galaafate simbiraan geenya. During the 1984-85 season, Bradford City had given their supporters plenty to cheer about. The atmosphere at their final game being one of celebration, but over the course of 4 short minutes, things would take a dramatic turn for the worse and end in tragedy. Barri dorgommii 1984-85 taphattoota miseensota leenjistootaa hooggantootaa fi deeggartoota kilabii kubbaa miilaa Bradfordiif bara dorgommii addaa ture. Yeroos diviiziyoona sadaffaa England keessatti hirmaachaa kan ture Bradford barri dorgommicha osoo hin xumuramin rakkaa tokkoffaan xumuruun shaampiyoonii ta'uun gara diviiziyoona lammaffaatti ol guddachuu isaa mirkaneeffate. Bradford dursee shaampiyoonii ta'uus tapha xumuraan dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti waancicha fudhata. Kanaaf ammoo tapha torbee xumuraa Bradford istaadeemii isaatti Lincoln City keessummeessuuf deeggartoonni kilabichaa kumaatamaan lakkaa'aman gammachuu waliin qoodachuuf dursanii gara istaadeemii seenan. Darbees hanga taphichi xumuramee waancicha fudhatanii gammachuu isaanii ibsatanitti kan muddamanis hedduu turan. TV commentator John Helms stated that the smoke had been caused by an Australian tourist whose lit cigarette had accidentally dropped in between the floorboards. He and his son had fetched a steward to resolve the situation. Akkuma deeggartoonni Bradford taphichaa waliin eegaa turan morkiin Bradford fi Lincoln City firimbii abbaa murtee taphichaatiin eegalame. Hanga taphni boqonnaa duraa xumuruuf daqiiqaa 6 hafuutti istaadeemiin kun deeggartoota kilaboota lachuufuu caalatti garuu warra Bradfordiif bakka gammachuu fi bashannanaa ture. Toltee daqiiqaa tokko booda daqiiqaa 40ffaatti garuu wanti hunduu sekoondii muraasa gidduutti jijjiiramuun gammachuun deeggartoota battalatti gara gaddaatti jijjiirame. Namichi hanga ammaatti maqaa isaa hin eeramne tokko Awustiraaliyaadhaa maatii isaa gaafachuuf gara England deemuun carraa argateen taphicha ilaaluuf ofii fi ilma isaaf tikeettii seensaa 2 bituun gara istaadeemii seenuun daawwachaa ture. Namni kun yeroo gara istaadeemii seenu giiphii isaa keessatti tamboo fi laayitarii tamboottiin qabsiifatu qabatee ture. Taphichi walakkeessa daqiiqaa 30 yoo gahu deeggartoota gidduutti tamboo qabatee seene qabsiisuun xuuxuu eegale. Boodarra namichi du'aatii namoota hedduuf sababa ta'e kun tamboo xuuxaa ture osoo hin dhaamsin lafatti gate. Yesterday, Bradford fell silent. The city remembered 56 supporters who didn't come home after a fire at a football match between Bradford City and Lincoln City 30 years ago. Istaadeemiin Bradford bara 1886 ijaaramee fi yeroos namoota 18,000 ol qabachuu danda'u kun balaa tasaa ibiddaatiin gubachuu eegale. Jalqaba ibiddi qabate muraasa ta'us istaadeemichi yeroos mukarraa waan hojjetameef balaa mudate hammeessuun dhaawwata keessa garuu dabalaa dhufe. Kana gidduutti deeggartoonni kilaboota lachuu lubbuu isaanii baraaruuf bakka ta'an irraa ka'uun gara dirree taphaatti fiiguu eegalan. Ka'umsi ibiddi kanaa garuu namicha akka tasaa tapha daawwachuuf gara dirree seenee tamboo xuuxuun osoo hin dhaamsin lafatti gate ture. Hafteen tamboo inni lafatti gate kun istaadeemii mukarraa hojjetamee fi waggoota dheeraaf haaromsiin taasifamneef kana gubuu eegalte. Balaa tamboo kanaanis deeggartoota taphichaan bohaaruu fi shaampiyoonummaa Bradford dhandhamuuf gara istaadeemii seenan keessaa 56 lubbuun isaanii darbe. Dabalataan ammoo deeggartoonni 265 ol ta'an balaan cimaa isaan mudate. A few people in the crowd began to notice a trail of white smoke rising from one of the seating sections. Not knowing how severe the situation was about to get, a group of fans began to chant, "Bradford's burning, Bradford's burning. Fetch the engines, fetch the engines." Taateen kun mana namoota hedduu diigeera. Abbaa warraa fi haadha warraa maatii fi ilmaan isaanii du'aan gargar baaseera. Darbees dargaggoota maatii malee hambise. Dargaggoota mul'ata fagoo qaban biyyaa fi maatiif abdii turan galaafateera. Namoota balaa cimaa keessummeessan ammoo akka barbaadanitti socho'anii jiruu isaanii akka hin gaggeessine wiilcharii fi manatti hambisuun harka namaa fi deeggarsa akka eegan isaan taasiseera. Daa'imman fuulduratti taphataa cimaa ta'uuf kaayyeeffachuun maatii waliin taphicha ilaaluuf seenan sababa balaa tamboorraa ka'een abjuun isaanii jalaa fashalaa'eera. Deeggartoota Bradford kilabii isaanii dursee shaampiyoonii ta'e sababeeffachuun gammachuun fishiliquuf guyyaa kana eegaa turan gammachuun isaanii garuu dhadhaa ibidda buute ta'eera. Balaa waggoota 38 dura mudate kana hooggantoonni fi deeggartoonni kilabichaa hanga ammaatti guyyaan balaan kun mudate caamsaa 11 namoota
du'aniif yaadannoo sammuu bara baraan gochaa jiru. Erga taatee kanaa booda England keessatti istaadeemii mukarraa hojjechuun dhorkamaadha. Balaa tasaarraa isin